sponsora miti ma ijoolleen kunoo kuma 15 doolara kuma 20 nama masrii tana keessa amata meeqa dalagee dhabe fajjira qaysiin irra tiktok irra tattabattee fidde kana osoo hin taane sii galee hangam takka tadhabdu maa obsaniituma hunoo sassabaranii tattaanii du'a takkaa yaannee jechuu kiyya wanni addunyaa tana irratti si miidhu abbaa abdalla haqiqatan hin sobina qaama qullaa of arguun hedduu takka nama salphisa akkasuma miti yoon sobuu baadhe wanni lubbuutan teessi baasisiisu si yaachisu akkuma san qaama kan kee wanni si gadi si ol dabartee ofii olitti si miiti si galee anakka anatti isa kana malee hin jiru jeeti fudhadha garuu normaalii garuu viidiyoo si jeti yaa hin argine kijiboon hin kijibo bakka dhugatti dhugaan dubbadha yeroo bakka sobaa dhaqas akka abbaan ajandaa mana isaanii fidateetti waan akkasiitiin siin ja'a taate akkana taate gaa amma viidiyoon si tunis hin jirtu jenne amma Abdallah Faanis hin jirtu jaan haya yoon jirreo jirtu jechuun dandeessu barra Khadir maali jennaan ma akkamittiin jirtu jechuu dandeessa fakkeenyaaf nuti hin agarre Allah waalan nuti jiraatu ni dandeessa. Menaanaati teenyo baleetti yaqaali namni kun daabbummaa fi waan gabbaateef qofa namni kun miidiyaa irra gadda ibsate jechuudha. Laki daabbotaan abbaddu dabbalee so'aalii fira keetii fi aalamaa fi hunda jala kararra simeessiti namni hunda lafa fuula kan ka'e agare wallahi. Nama biraati illee yaada kenninaa naannaati. Jaarsa kee biratti sagalee ol fuuteen dubbatin yaa. صوت ان شاء الله ان شاء الله ماستر جيبو جبريل ماستر كيف ما صد افاني سي قبل شراب كما كان نانات الردبا فدجيت ملت اي صد براتي امو نانات باني سينو لا رجت ايغا ما نغري نمباني اكسبت ديسا ادمناتي ان مغرفتا الفوتي سغالي ابو نانات الفوتي سغالي سينره دبچو في دبما كيا taate naanaatii teenya laal dhage ammaan booda immoo nuti immoo nama dhugaa dubbachuuf yoo naanaatiin silaa amma fakkeenyaaf akka gandatti illee yoo taate naanaatiin gizeenii fi gartee namni kun aara keessa galee waan balleessa hogguu waa balleessisan silaa intala teessan san jee namni natti himatafaa jeetii yaada ati immoo hogguu anaas gartee abbaa Abdallaa isa gartee yoo nuti dhaabbu siin jenneessu numa dhaabbadhu maaliif nuti immoo yoo xiqqaate dhiiraa lammaffaa obboleeyyan keetiisi hogguu nuti naanaati wanni kanaa kun hin tolu dhiisi jennees achumatti kanu qabamtu sirraa feena dhageesse. Sarrakkoon qabu sun abshiri garuu bakka nuti dhiiraati dubartii jettu sana osoo hin taane bakka abbaa manummaatti abbaa manummaa kiyya nan kabaja garuu bakka an dhiiraati dubartii jan sana an xiqqisa waan akka dhiiraatti laala miira keessa. Jechuun abbaa keetii isuma keetii obboleessa keetii dhiira keetii sanumaaf jenne waan biraatiif yaati si qaqqabuu feenee osoo hin ta'in. Lakki abshir sarrakkoon qabu siniif hin qabama hin sodaatina. Amma wanni godhamu nama kamiyyuu ta'ee naan dilleen dhiifama nuuf falcha hundi keessanuu akkamii abbaa Abdallaa irraa eegalee. Namni tokko yoo badaallee ta'e gaafa rakkoon nama galtu rakkoon nama san galchiteyyuu nama ulfaata waan ta'eef rakkoo irratti yoo rakkoo nama edaallee sirriidhaa miti akkuma aadaa Oromootti yeroo baay'ee yoo agarru shamarran teenna yoo isin xiqqoo basmara xiqqoo irra argan duula baay'ee itti baay'ata. Kanaaf fakkeenya wallaahi haadha faatiin walitti illee dhiyeenyaan qabu waallee jedheen hin beeku waallee naan jetti hin beeku garuu akka ilma namaa tokkotti tuqamuu hin barbaadu. Shamarran teenya jajjabni hedduu amma naani tana yeroo hedduutti dhiyaadha. Namoonni hedduun itti duula hin barbaadu. Maaliif qaama kenna? Shamarran teenya jajjabni mataa wal qabattee haa deemtudha kan yaadnu. Kanaaf viidiyoon barbaadellee yoo ka jiraatu taate ati faate nama isitti duulu yeroo kamuu afur dhaabanna. Dhugaatti yoo dubbanne jechuudha. Hamilee shamarran keenyaatu tuqamuun hin qabu. Fokkisaadhallee aadaa kennallee miti kabaja ilma namaatillee miti. Namoota meeqa jira? Fakkeenya maatii faatee abbaa Abdallaa hedduutti dhiyaate. Yoo isiinuu nama waan fayyadne ta'e maqaa abbaa Abdallaatiif namni nama kabaja ture. Isiinuu ammoo nama of taatee jiru ofii jiraattuudha. Nama ammoo namoota rakkataa gurguddaa namoota meeqa ka'e boolla keessaa fuutee qarqaartuudha. Dirqama na biraa dhaabachuu dhabdee argan sagalee naa ta'uu dhabdee miti. Kanaaf akka hawaasa tokkotti yeroo baay'ee mana sadii mana afur yoo seenu kuma kanarraa haasa'an. Fakkeenyaaf googilii irratti galaksee daqiiqaa lama sadii keessa dhaqnee googilii sana kaasisuu dandeenya. Seerri addunyaa akkama namni qilleensa irratti googilii guyyaa 5-6 baratanii iyyan kanaa miti. Yoo abbaan iyyate jechuudha. Kanaaf hamilee namaallee waan gurguddaan hin cabsina. Sammuu namaallee eegaa. Rakkoo isii dhibayyuu dura maali rakkoo san jedhaa akka obboleessaatti dhaqaa isiyyuu gaafadhaa. Namni biyya baqaa jiru waa meeqa itti jira wareegama gurguddaatti jira jedhan. Jireenyi baqaa isiitu mataan isitti wareegama. Wareegama lammaffaa ammoo walii kafalu waan xiqqoo nama ulfaataadha. Maatii faatee fakkeenyaaf
nama kiraa manaa kafalatu nama jiruu fi jiraatu haadha achiin qabdu abbaa achiin qabu obboleessa achiin qabdu yoo isin uffattee online kanarra hiitu namni yookaan akka dura immoo wayiitti ilaaluu danda'a. Keessa isii osoo keessa gammoodee rabbi harkaa qabatuu danda'a. Nutis akkasuma jechuudha. Kanaaf namni waggaa 15 biyya hambaa ture wareegama guddaa qaba. Kanaaf telefoonuma harka qabattanii waan namaan hin jedhina. Naanaatiin rakkoon qabu naanaatiin waan itti himan taa'e jennaan nama teettuun ka'e nama ajajamu maashaallah nama beekumsa qabdu waan ta'eef qaisiilee waan guddaa gootanii irra laalina kadiirii fi yaada akkasitti dhaabadhu. Uumaa hin jabeeffachuun jechuudha. Galatoomi jecha bareedaa jecha midhaagaa dubbattee kan naannaatii narratti dhiisa naannaatiin dhugaa rabbii dubbachuuf anillee haga miidiyaa kanarra dhufe tureera. Naannaatii ka itti danda'uuf ka waa jedhuuf ka qabuun ana kan naannaatii achumatti dhiisaati. Naannaatiin rakkoon qabdu warroota biraa keessaan ajandaa isii godhatee isii arrabsu malee naannaatiin homaa rakkoon qabdu ammeenyallee qabdu. Waan itti fudhatanillee waan itti manillee fudhattee akkasii tapha naannaatii obbaafneerra jiboomee jecha lamaa sadii dubbadhu. Dr. Amin isinillee dubbattanii Saladdiinillee. Galatooma Abdallah ulfaadha. Namoonni asirra jiran hundinuu yaaduma bareedaa dubbataa jiranii. Yeroo hundaayyuu gaafa wanni akkana argame kana osoo negatiivii walii deemuu yookiin faallaa walii deemuu baanneetuma silaa nama san gorsutti dhiyaannee gaariidha. Ammaan wanti ani jechuun fedhu akka nama tokkootti fakkeenyaaf mucattii tana beekna yoo jenne sirriitti beekna haadha faatee anis nan beeka. Nama namaallee bakka qabuudha. Haati faatee parsantii muraasa isaa taatu nama Oromoo dadhabaa hedduu gargaaraa turte. Osoo sanuyyuu ta'uu baatte isiin tun obboleettii teenna. Osoo viidiyoon sun footoshoopii masanuu ta'uu baatte yookiin riilii viidiyooyyuu ta'ee jajjabeessuu numa qabna turre. Haa ta'u garuu namni waan isatti dhagahamu viidiyoon qofti gabba'uu miti dhiiroo. Viidiyoon takkattiin gabba'uu fi miti yookiin kan isatti dhagahamee lubbuuf dabarsu. Namni immoo waan akkasiitti yookiin viidiyoon takka gabbaatee lubbuuf dabarsa yoo jedhellee sirrii miti. Maaliif yoo jechuudha jireenyatu irra bal'aadha. Waa gara fuulduraatti waa baay'ee argita. Nama teknooloojikaaliin jijjiiramee waan baay'ee arguu dandeettu. Kanaaf waan xiqqoodhaaf lubbuu ofiillee dabarsuun waan akkasii yaaduun sirrii miti. Haa ta'u namni itti dhiyeennaan itti dhiyaatu namni haasaa sirriitti wajjin qabu gorsuun jajjabeessuun namni biyya hambaa keessa jiru keessattuu biyya baqaa keessa jiru waanuma xiqqootu isa miidhuu danda'a. Miidhaa ofirraan ga'uuf deemuu danda'a. Kana jechuun taayidifiksii akka ittiin taanetti waan jennuun kana irraa osoo eegganneetuma keessattuu namni yaada qabu osoo waan akkanarraa waa'ee negatiivisii kanarraa haasa'uu baannee namoota waa'ee isiillee viidiyoo isii maxxansanii yookiin footoo isii maxxansanii irraa haasa'anillee osoo danda'ame osoo namaa fudhatanii gorsanii gabbuusanii waan kana gara qabbanaatti osoo hiikanii baay'ee gaariidha. Kanarratti wanti an jedhuu barbaadu immoo viidiyoolee hedduutu ammallee namni hedduun mana banatee irraa haasawaa jira dhiiroo. Isaan keessa parsantiin 50 ol dubartiidha dhiiroo. Dubartii achi jala jira. Dubartoota bakka meenu agarsiisa. Ta akkami? Please keessan naa ergi. Mee inboxisii godha. Laa dhiiroo laa wallaa waan akkana gaarii. Fakkeenya mee dhiirri haa jennu